akka malaa san ta'e yoo habaafadhus gartee baafadha yookaan immoo akka malaa san ta'e yoo habaafadhee jira man ta'e. Eessa baafatanii? Akkuma muduraa hin gartee. Eessa Bakka baafatanii? dubbiin bakka ho'iyaati. Wallaahi wani sodaa haras deem. Waan ta'e qulqulluu nu bihaa deem. Wallaahi. dhuguma bara Amma deemtee yoo jala Kun bara- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota biqiltoota keenya shamaa harka fuuna kun jettanii akkasanii fayyada. Akkasumatti warreen du'aa nu gootanillee hedduu galatoomaa wallaa jira keenya. Haala keessa jiru kanallee ni gartanii abaarsa qabna mun kuni wallaahi yoo abaarsa qabanne malee dira hunda akka biyya namaa keessatti hin hidhamne wanni jechuun kun wallaahi abaarsa jaa takkanaatiin nuti akkuma gaa isaan jarri jechuudha mana fayyadamtuu baa dhufanii uffata hijiranii ijoollee biyyaa fi meeshaa tajaajillee jiranii jechuudha mijallee tumanii miila tumanii hidhanii fuudhanii yaaniin gartanii hojjetan jira keenya wallaahi wallaahi nuun ergansi hin gale viidiyoo godhatuuf kan jalatti viidiyoo takkasii kan jirra dhaqqaadhaa daboodha jechuu barbaadee akkasumatti jechuudha isaan gochan taane naratti arganii yaanii jechuudha jira keenya wallaahi waan namni ilmoo namatti hin dareen jechuudha naratti arganii eegasii gidan gadu wanni hin wallaahi tun wallaahi bu'eetin akkan ta'u wallaahi namni qabee mana teessoo jira jechuudha akkan san qabanii naan taabburan viidiyoo tana duraa sanarratti gartanii jirtanii jira keenya akka itti eegan akkan san mana bahee naa bendelan jechuudha isallee inni tumanii qaama keessa jechuudha ulee dimamuu qabne tumanii jechuudha akkasitti gaarraan tanaa ijoolleen dheenyee qoricha isaanii qonnee dhunnee jirra isaanillee sanboota kaameraa irraa maran hin beekne angaruu waan kana kaameraa illee maru jedhin dhiisee bifa kaameraatiin alatti waan kana hojjannaa jedhii yaadee maaliifii isaan sinitu ana aarse jechuudha namummaa'uun natti fokkiisan akka nama irraa dhowwuun danii hin dandeenye tokkotti mana hin dhufanii biyya keessatti waan mana namaa jechuudha mana abbaan jiru jechuudha akka abbaan biraa jirutti bifa kaameraatiin miyyoo san hidhanii tumuu jiran harka lama saniif illee bifa kaameraatiin isin garsiisu uummata keenya warreen nutti aartan illee nutti aadanidha du'aan guraadha waan kan dubbiin tokko karaa itti hin baatu walumaan dheenaa meeshaa gada salaamta godhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin ija salantan tiya garte ta onni rakhate kallen saran bakka isin jirtanitti isin age isin jecha boliyen kiya wallahi isin jalanna isin kabanya baye takkan gammade isin illeen bakka gammadani isin ja anis ga alhamdulillah kuno dengatte garan ki garte akkasi kana dam wallahi billahi alhamdulillah hedduu takkan gammade isin illeen bakka gammadani isin jecha hedduu takka gammannee obboleeyyan keenya kunoo obboleessa biyya aaneen jaalalatillee hojii jirra arraan tana gartee gochaa duraan isaan irra dalagan san nutis gartee dachaa goneeti isaan irra dalagne akkasi gaammaan tana dhufnee as jirra obboleeyyan keenya kunoo deebinee jirra miiliyoon teenyallee fudhannee tarkaa jechuudha isillee nu dura gartee mana nu dheeyite nu dura gartee isin karaa duraan beekte karaa manaati akkasin nu galtee isillee mana dheeyite obboleeyyan keenya akkasitti hedduu takka gammanne hedduu takka gammadeen arraan tana saahiba qabaachuun idaanuu waan gaariidha uummanni dheengatte nama lama gaafa dhufanii beekadhu gochan ta'an nama lama cafaqanii biraatiin beekudha isin viidiyoo kan gartanii jirtanii wallaahi kaameraan waan godhataaf jecha viidiyoo mana guutuun marre wallaahi mijaan haala miidhaguu isin dirma ammallee la'anee kan geessa malee lukkoola kanas dhugaa kan keessa akkatti mucaan gurraachisan mukuun faasanii gartee gurraachee isaan nagga dhiiste isisanii gaama wanni wallaahi arra silaa gartee dubbiin jira keenya dhaabbatu hin deemtu lubbuu namaati bu'u deema hangaruu an takkaa hidhameeduma mana hidhaa taa'udha takkaa lubbuu namaa baasee takkaa lubbuun jibboodha awwaan lama murteeffadhee hin jira an jireenya jibbee hin jira waan lama murteeffadhee hin jira arra isaan gusan akkasii dhiichisanii mana kiyyawni irraa baamee jedhamu nama dulleeni akkuma gartan viidiyoo jalatti isaa mana jiru gaa akka irra siinee bira yaane fadhanneeti rabbi baasee
Oolleen beekne. Gubbaa bara bakka malee gartee. Hogguu daballee gaafa nu warruun jaan hedduu miidhamee janii hogguu nama itti argine. Ni seeni jaa mismaaree. Mismaara seena jenna. Kanaaf dhame janii. Mismaaree firii sadii qabu hojii ginichi beebitee faayisaa. Sadeen akkasumas ta'in jabu akka sadii. Uleen nuti harkaa qabnu mismaara firaabdi garuu isaan malee miti waa hedduu qophaa'anii taatu hin jiraachudha. Meeshaa qaama guutanii yaa jiru. Isaa tolaan gaafannaan hin lolee jechuun mana maal isin dhageejee. Saniif tunnee jara keenya alhamdulillahi miyyuu an duraanuu ijoolleen tiyya yoo tuqamte namni hin gaafadhu isuma siyaa ijoolleen tabbattii isaati miyyuu akka inni miine miyyuu biraa fuudhee fidee alhamdulillahi tagaanaatiif illee du'aa hin godhaan siin jaa miyyooleen dhuftee jirti mi'aamu. Miyyoo shamu eefamaa. Sumayyaa Sumayyaa Sumayyaa. Obboleessi keenya Sumayyaa kutee nuyi turtii gaadhi isin jedhu kun jirti illee obsaan abadda daawwattoota keenya kabajamu isin jaalladha. Haatu inni yookiin jira kan egaa alhamdulillah milkoonni jirra akka miggootan illee akkatti miine jechuudha mijoollee finne dhumne jirra alhamdulillah meeshaaleen qaamee waan ishirra jee haa himattuuti himattu nima sirra geessu fiidiyoon turre gaadha boodallee jiru yoon dubbiin tun hara lubbuun adda bartallee Sifra ga'e. fiidiyoon tun irra gaadha akka suuraa jedhamtu illee garee oromoon argu jirti keessa qotanii namni baay'een mijoonni baratte waati qaraadhaa namni ijoollee ni jira biyyoon keessa dhaabbatan jechuudha. Maraattu wal. Maraatti godhanii wanni kun iddooleen keenya isin harka tokkoon ilmoo namaati. Kanaaf hojii wanti miidhamuu hin qabdu wallaahi haala kanaan anuu akka mudaatu tumaatiin ture san biraan gisee akka immoo isatti isaa eemalamoo abbaa ishii abbaadhamoo gisee immoo akka immoo dhiiraa akkatti maan dhufanii biyyoo harka gidduutti hidhanii deeman jechuudha. Takkaan dhiira keenya isin illee du'aa hin godhaadha. Maal kaasa dhageessudha? Ana. Iddoo kana jechuun waan inni addeenaa jedhanii sanatu banne jedhanii intalta kan amman taane irraa baase malee ammaan taane dhaa keessaa biyan jettu. Ammaan taane. Hidhanii jechuudha. Jedhanii edda gargadda. Edaan keessaa biyan. Tiyya maal? Tiyya maal? Waayee argi kan hundi barnaa edaan aga toraa akka hin jiru. Kan maal tursiidhaan keessa godhamu maali? Haadeedha. Haadaa tokkana godhatee. Meedara kan wallaahi Meelaadha. harka ishee qal'aadha. Hidhaan meeqa goote meelaadha. Qal'aa. Ni mul'ata laa. Ni leelila ni mul'ata. Hidhaa haadaati immoo. Haadaan hidhanii Gocha akkana namarratti argamu. akka isheen manaa gadi hin baane qabanii taa'anii jiran jechuudha. Akka naannoo of keessa baafadhu naan jaallan bakki itti baafadhu hin qabaare. Akka isa baafadhuudha. Nus jiraawwan jiran Immoo immoo namaatti. Baafachuu qabdaa yaani laarka ullee illee kana baafadhu naan jaallan akka natti naannoo Isaan ammas harkaan na gubanii harkallee na gubanii kisii ammas manatti amma miyyoo dhufanii miyyoo fidanii huccuu sikiinan ciranii deeman tana mee maal fakkaatime jira keenya. waan nama aarsu amma daawwattoonni keenya akkuma arganitti daawwatanii arguu jiran isaanis silaa isaan taate isaan irra gocha kanan taane gartee boo warri hundi biraati waan nama aarsu wallaahi garuu immoo haaluu baaniitiin jirra jeetii yaadan ammaa tana uummata kana gocha isaan deeggadan irratti dalaganirra aarfa hoggaaniitiin akkatti ichi ilaalu garte gocha dalaniisan irratti mismaari sandeen baga sadeen itti dhumiinsin jawsaa yamaa taate lubbuun wanni tumu jiru bishaan barattu. Lubbuun bishaan barattu nu yuuti. Yaani maali wajjeesina? Maali wajjeesina kana? Eedoo akkana fiidiyoo irraa arenne mana haasatti. Egaa dirqama magaalaatti wayii jirtaare anis mana fayyadamee na fuudhan isna fide dirqama na saamare eega. Kaameraa kaasatti sirraa maree kutaa wayii fiigu. Ulee fudhattee na fiiga. Intala kaala nas been gana baate malee akkasumaan ganama timbariini yookiin galgala kanaawu asiin bultu asii baafadhu nan jaal. Asii baafadhu. Immoo namaa jechuudha jala keenya. Wallaahi anjoolletti. Ayyaanni sana hunda isaa gurma kan irratti na kana kan jira dhageesseessa. Asbooda wanta kan taatu asbooda wanta akka nu yoon gabbellee poolisiin siin deema bakka takkatti jiraatan bisu nama ammoo ol ji'ee ilaale nama mana fayyadhiisii qarqara mana ijaabe Lubbuusaan baafna. naatu beekan jiru. Wayii intala fakkaafii isaan na ta'e jaartii isaati sasa. Jaartii isaati. Jaartii taatee isin. Haasaan isaanii na ta'e. Takaaluu obsanii. Egaa isii fi isaan na ta'e. Nuti jira keenya jaartii wajjin
tumanii wajjin godhe wallaahi. Wallah kan gangaltanii barbiidhaan sirriitti hin buuneeti. Wanti isaan galla keessatti. Sirraa maranii moo? Bana saamaranii narraa marani. Argina jechuudha wallaahi warreen jiru wallaahi garaan gubadhu wallaahi obsi fitadhee isinillee nuti dhiifama wajjin nu uffachaa du'aayi nu godha jechuun barbaade har tokkooni maaliif Oromoon jechuudha Oromoon biyya ammaa kana keessatti akkatti dubartii mutu kuni uummanni kun warra Oromoo hidhee jechuudha hawaalaa nama raabsatu isaan seera tokko wallaahi warra jechuudha Oromoo biyya mbeen qabee hidhee tumee hawaalaa raabsatu san haga muduraalee fiduu keessatti. Kayyaa wayi namaadha. Kayyaa namaadha. Biyyaan dalaachiin dalaachiin. Hawaala nama meeqaan ta'uu qabee kasi tirabuu siin jedhee taa'e. Jaluu gochaan taane fitiin isaanii fiidoon malee dalagaan isaanii akka muduraatu gana jalaa bahaa jirti. Warra akkasitti hawaalaa namarraa buusaa ture san jechuudha wallaahi. Haala kanaan jechuudha mucaan illee miidhamee jira hedduu miidhamee garuu bakka miidhamee boo itti xiqqaattee usa. Garuu itti xiqqaate. Matarra muraan siin jiru. Gurraacha san faasaan argina. Wallaahi irraa tan agartee sirraa lubbuu isa baasa. Itti xiqqaatte. Taakkanaa xiqqaan hojii jara hanya dubbiin teenya osuma diimtu dhiiga guddaa jirti. Inni gidduu bu'ee jira. Kanaaf jecha ijoolleen karaa hundaanuu itti qophaa'u jirra. Manallee jechuudha bakka duraan jiru tanarraa mana barbaadu jira jechuudha mana bakka biratti inshaAllah duruu keekkaan taasisaa. Meeshaa asii nu godaanna asii. Dirqama godaanna. Yoo idanatti nu yugaa rabbi isaan sun nurraa haa qabu taate yoo haa rabbi amma isaan karaa seeratti deemanii osoo seerri hin dhumne duratti manas akkasii ni jijjiiranna jara keenya manallee argannee jira maal qarratti hablochaa ta'e inshaAllah buruu keessaa bunni guuranaa innet yaada qabna. Takka wanti isin jaamee du'aa minu guraadha. Ati yoo guyyaa san maaliif dabaltee naannoo guyyaa maal godhan? Jawwaala isaa cufaadha ta'e. Jawwaala isaa cufaadha ta'e. Jawwaala isaa cufaa. Guyyaa dhufanii uffataaf kan hundi jira sammaan ta'e. Kuisan isaa kun as deebitanii miti. Isin nama lama amma Fi lubbuun baasu waan inni biyyoo jannaa irraa qabu jenni dadhabee uummanni boo tokko kan gurraachisan gartee giddeerra na qabee. Gurraachi sammuu akkanaa ta'e miti. Borsii boksii Hamaan gurraachisanii sanfaadha akka godhe. Sanfaadha fira. Isaa dhalatee Isaalee. harka duuba qabee ittiin miyyuu akkatti laqaaqeeti. Aboo mataa keessi aboo barummaan tana hadursanii itti barsaa baatee aboomaan tana baatee akkasi gubbaan akkasi harka miyyuu hudduu akkasi qabeeti miccira akkasi qilqulee akkasi gartee akkatti erga duuba deebise. Wayyaa akka kana bara akkatti waan tajaajilaa mee bira dhaabee intala dhalaa jechuudha hudduu akkasi qabee akkitti godhee akkasi qaama gochiisa. Mee namni intala dhalaa kan ta'e godhaame beekamu. Wallaahi nama gubadda wallaahi. Gisi ati duraanuu bari dogoggora isintu qaba. Jara hangartan nama alaa sitti dhufe tokko waan namni kun sitti dhufeen wayi beekta. Hin beektu bara. Amma jajjabtee uraadhaan cabsanii haasanii malee uraa dura bunuun qabdu. Dhugaa silaa Diinqama asirratti illee mana cabsanii seenanii bari waan hafa qabne beekte. cabsanii tuma seenaa kan ammallee fiidoonni hirtiimi. Yoo isaan haaskaa seeraa dhaqan taates fiidoonni hirtu jechuudha. Waan akkam fudhatame maanta nagartee gubbaa sana beekadhu immoo gubbaa sana gochaan taane gartee tumichee isaan utuma nagartee gaddanii suma sanirraa har'aa kana beekadhu gubbaatti namni. dachaa buna qaballee gaafa sana fara aduu hojii bakka abbaan dhimmaa naami maal bakka Wayyaa rabbi na najjeese warraa silaa wallahi bakka sanatti ni sodaadhe malee beekadhu silaa dhajjeesu waan takka sodaate ayyan sodaadhe taate akkuma tetteetti aansiin jiru hojiin itti aanata tarkaan fira fulanna akkanaan jaati jara keenya wallahi biyya teenya nagaan gartee qaamni sitillee tokko irraa waan takkan taate qaamni akkana samii baasitee hin miidhamne Harkuma kana faana dhukkuma malee ala kan taane. bakka biraa wanti tuqanii Harka. Laa edda na tume yoo. qaama sirrii Aywa kan hunda na tume. qaamni uleetti tuman tummaale beekadhu dhufuun mala ani ammaan tana yoo dhifin gartee akkam jetta isin biraa yoon deemee yoo gartee atillee yoo haa si fuudhan taate beekadhu ni shakkee fin jee waan tana. bakka akkatti dhamoo Bakka akkatti godhamne beekadhu namnummaan gartee mana dhaasan dhufee nama ilaaluun beekadhu asii asii miti beeyta bakka takka waliin hubachiisuudha yooni gartee ka beekadhu kumarraan tana gartee mucaa duraan kaan saayibaa isaa gurraachanii dhabnee mire ani gurbaa tolaa qofa beekadhuma gocha kana raawwanne silaa beekadhu gurbaan kaanis bira jiraate daara goonama beekadhu
Sanumaafuu ammaan tana anillee gartee yoo ibsa dhufanillee sama qofa akka fuudhanii qaamni seeraa dubbii tan harkanii ani yoo si biraa deemira naa jettan ammaan tana. Ayyaana deemta ta'eeti. Ayyaana deemta. Anammoo yookaasuma keessaa yookaan immoo harka tokkotti hin baafadha ammas keessaa fara. Akka amma duraatti hanti gaammas amma dubbiin kisa bakka dhiigaa geesse bara amma dubbiin ta'a akka amma duraatti si biraan baafadhattee deemtee natti ibsaniiti amma dubbiin bakka dhiigaa taate bakka lubbuuti bara bakka lubbuu weebasa jiraa mire. Duuba bakka lubbuuti illee taatu amma beekadhu bakka lubbuuti eegata si bira halaasa yoo si bira jiraadde beekadhu manni maan tana yaman tanii beektaa askarii yaman. Sa'aataan beekumsa yoo ta'e hidhaa ayyaana ammaas namummaan gartee gata gada si darbe. Namni as deemsi baasu jiru namni ichi dhufee si laalu si jiru. Gartee gabbaisoo jechuu keessa deemee kutuuma gartee waan hidhamu obboo kiyyaa waan isin gartee anti jaasi biraa xiqqoo akka malaasan ta'e yookaan baafadhus gartee baafadha yookaan immoo akka malaasan ta'e. Yookaan baafadha yoo jira man ta'e. Eessa baafadha inni? Akkuma amma duraan gartee. Bakka dubbiin bakka hoo yaate wallaahi halas deem halas deem waan ta'e kultuun hin beekaa deem wallaahi. Amma deemtee yoo jira bakka kana biraa Yesus deemtus rakkoon sin geessu jees himeeti jira yoo halbuun sodaattee na hidhamaa taate deem garuu wallaahi. Hidhaan sodaadhe malee barmallee halas bakka as biraa deemee as keessan baafadhu yookaan maddii takka gartee habbii ta'e jiraachuun barbaade man. Yoo gartee wanni takka sirriitti haageessu taate namni faan kaayaa gartee namni si dhufu taate anis saayibbaggee gurudheetiin ijoolleen teenya hedduu jira waan ta'eef as keessa fudheetiin irratti dawwalta dhufee gartee waliin tarkaanfii fudhannaa siin alaan seenee namatti itti seena. Bara masii haasaa beekadhu siima nu lamaan mana keessa. Wanti maare. Anammaan tana keetiin. Alla fiidoon hallee fuudhee hajar galeessa. Tanamuu fuudhee deemanii. Hayyee kana isa qabu.